يا أخي تختار كتابات كم جسم هدي تبجلين لبنان هاتي دائما تناقش إشيدا أبان دائما تناقش إبراهيم أحمد جامع إسان كل جموجي بقي يكي يا يكسر راي عاشق كبداني أولو سان راي يا تبغى jiraata aanaa kumbii kan araddaa rofaati. Nama diinaan bakka sanirraa buqqa'ee qabeenyallee hedduu dhabee rakkatee rakkoo kanarraa akka ta'u wallaalee uummanni Oromoo tokko biyya keessatti biyya alaa jiraate gara uummatatti baqatee bakka rakkoo kana hana gargaaranii jee daa'ima kana wal'aannachuun isii lubbuu xiyyaa jiraachisuu dandeenye jechuudha. Lubbuu xiyya jiraachisuu dandeenye akka waan daa'ima kana wal'aannachuun lubbuu xiyya jiraachisuu dandeenye bira dandee kan dafee jiraachisuu dandeenye. Kanaaf obboleeyyan kiyya kadhatataa turan akka namatti dhimmitanii gargaarsanaa godhan barbaadu. Obboleessi keenya Ibraahim Ahmad akka ijoon dhageessanii diinaan keenyarraa buqqaanee dhoowwii keenya dhabnee qabeenya keenya dhabnee as jirra jaa sanirraan daa'imni keenya eega dhalatte ganaa ulmaan baane sanirraan daa'ima akkana rabbiin kanneefi obboleeyyan keenya numalee waa takkan qabanii jarri kuni namu waan danda'uun cinaa dhaabbadhaa daa'ima kana ni yaalchisnaa fi amma bakki jirru hirreessaan magaalaa hirreessaati isaanis magaalaa tana godaananii dhufan malee magaalaa isaaniitiin miti aanilleen adaamaa hin as dhufe san waan ta'e jecha isaan kana hanqa isniin akka har'a guyyaan isniin hanqaa irratti hospitaala geessuu qabnaa daa'ima tana hospitaala geessuu qabnaa namu waan danda'u walitti buusee waan danda'u haa gargaaruun isinii jaa obboleeyyan kiyya kana ol waan ijaan agartanii ol waaniin isinii himu jiru obboleeyyan kiyya hedduu garaa nama balleessitee hedduu daa'imni kun rakkoo tana keessaanii daa'ima kanaa rabbii kanneefi namu ni beekan daa'imni ilmoon akkam takka kana majjabduu taate obboleeyyan kiyya haa gargaaru lamni firmata haa gargaaru isinii jaa Lamni Oromoo biyya alaatii fi biyya keessaa jirtan obboleeyyan kiyya akkana gargaartanii daa'ima kana akka wal'aannatu na taasiftan jechuun haalaan fedhii guddaa isiniif dabarsuu barbaada. Waaniin qe'ee tiyyarraa buqqa'ee bakka irreessarra magaalaa irreessarra jiru qe'ee tiyya dhabee ooyiruu tiyyarraa dhabee qabeenya kiyya dhabee bakka daa'ima kanaa rabbiin ga'a jazaa gara isaati. Daa'ima kanaa kana wal'aannachuu waan hin dandeenyeef daa'ima kana wal'aannachuu dhiisii haadha isii bulchuu hin dadhabe mataa kiyya isii bulchuu hin dadhabe bakka lammiin Oromoo biyya alaatii biyya keessaa jirtan akkana gargaartan jechuun dhaamsa dabarsuu barbaada. Obboleeyyan keenya waan inni ijoollee dhageessanii daa'ima kana wal'aannachuu miti waan inni haadha daa'ima kanaatti bulchu waan inni qoonqootti godhu waan inni qoonqoo ifi godhuun dhabee yookaan daa'ima akkatti daabboo takka nyaadhee jiraachuu hin dandeenye daabboo takka nyaadhee jiraachuu hin dandeenye waan inni daabboo takka ittiin bitadhu hin qabu. Ani ashi cikka shadii abaddu obboleeyyan kiyya hanqaa isniin akka irratti ammaan ta'a guyyaan irraa isniina hanqa isniin akka irratti murtii takka namu gareenis ta'u dhuunfaanis ta'u waan takka haa goonuun isin jaa obboleeyyan kiyya lammiitu lammiifaa duudaa haa dirmannuuf daa'ima tana lubbuu haa baraaruufi isin jaa nagayaan naa tura. Eegal. Halo? Katakuraa akan jettan Bisa cidin. daa'ima tana fuudhaa fi warreen saamaa fi mudiinne ishinis gargaarsi kun isin akka nu addanaaf na isin jaa wanni manni kana gumaachan dhaamsa maal dabarsaa fi godhu Ummata kanaaf. Ummata Nama juga cidin. daa'ima tana akka yaalamtu gumaachan maal jettan
أنا وننجون ومني خينا كان أورمو داخل الإسلام ونديرو هاجلا تومن وان ركوتو فروا ثاني أما جرات هوجة شراء جرانير أما تنالله إيجا إتسيني هوجتان هاجلا تومن إنسان قفدا بكا ديمنتي قمة مهنا ثاني هندا هاي كيسوي جوران برباد. هاي قلتوني الدنيا في عمل لي قدرت خيف إنه برباجسا سوا فنيدي مدينة دواي وري قرارون دل دنيلين دواي كيسي لكن هذا كده إيش نجا وري أمدرو قرارتين لي هدو قلتوما دواي كيسني في قرار سخيسني نيش منظم بينا إيش نجا Bubatee fuudhee amma humna nuti itti dhabne tana jechuun akka waa wallaa ajaa'ibnu ta'e humna namuu itti dhabeeti kanatti ijumaan laalleetuma gargaarsuma ooma qarshii 2 3 4 kana namuu darbaa jira beeta garaa nu dadhabeeti garuu har'aan tan ammaan tana isin dhuftanii kanatti wanna godhuun tun haalaan nu gammachiisa haalaan rabbiin galatooma isinlee bika jirtanii fayyaa isinitti haa ta'u kabiraallee fakkii keessanii ta'ee gama isaa bira akka dhaabbatu. Ilmaan Oromoodha har'aan tana wal gargaaruu qabu. dhufanii bika tanarra dhaabbachuun kun isinirratti isin fakkii uummata saniif taatanii fi har'aan tana fuulduraaf ilmaan Oromoodha kana caalaa adooddii qabaachuu adooddii walii qabaatanii adooddii ilmaan Oromoo quuqaa qaama isaa itti dhagahamuu qabu. Uumamni isin dhagamee kun kabiraatti dhagamee gargaarsa fuulduraaf illee godhuuf qabanii isin gargaaru isin cinaa dhaabbachuu qabanii jenna galatooma. Rabbi wal isin yaa galchu. أشكر أفضل دون خطر قبل النظام الجانبي شيء يعتبر رابطا كما أصدقائي فالدينية جزاء فالبودا سكر المرأة أبكر شيء جنة بليون فيها لا يقدر يبقى هذا حالا نقدر نقرأ يبقى هذا شيء جنة Tarıksın. Tarıksın. Yıldır sonu gelmez. One to six scan. Thank you.